السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حوك يا شمران دوران مقالا لانكه فينا أنه يسيدا إلى دبني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. يرو ديرتو والنركين يسين لين ندوبا نحوو ترتني ناركو درو ترتني أيلين سينشالا بيجان أرجو بيجان تدلده بيجان خيسة كدده بيجان خيسة بردة تنا ديبو هدوك اللي سبيجانا تفهمون ترى. الحمد لله ربنا روان سندوقهم سه والنور كيسي سوداف فارون كرب بيتي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. خناتي عن سودان خايون قدان بيجان الدبي فارس ونين بردة فيس حواسه خيا برسي سودا متى خيا توري جيره حواسه خيا تجيرو ده وانين بردسن نمتي دبر سودا وانين بردسن اتهوجت جودا وان تهف إيستير بيجاوا بيجا فرنجي سنتيمو في بيجا خي خنا ديبينا وبرسيسون إيستير بيجاوا يجوكا ولي مدارو حواسا خي خنا خي ديبي برسون أكير إرناف إرجعلا تهف إر مرتيسا تهف نتي ملتي أنيس مرتي خنا رجيهتين بيجا خنا ديبي سخي خنا ليه ديبي سكرتي إخلاص ربنا عقول يجارا خراب بيجا ديبي ربنا عقول يجارا warra wal fayyadullee rabbi nu haa taasisu jechaadha. Dubartiidha jechuun akka islaamaatti bakka guddoo qabdi. Makaanoo aaliyaa jedhan dubartiin tun islaaminaa keessatti sadarkaan siidhaa hedduu ol fuudhamaadha. Dubartiidha jechuun gartokkee hawaasaa tokkooti. Cina tokko hawaasarraa cinaa tokko jechuudha. Cinuma tokko sanuu cinaa hafillee isaanii deeyaa jedhan. Akkana jechuun dubartiin hawaasa guutuudha jechuudha. Har tokkoon isin cina tokko hawaasarraa gartokkeedha. Gartokkee hafteellee isin kanaatu deeyaa. Gartokkee hafte kanallee isinii barsiisa. Gartokkee hafte kanallee isinii mana keessaa barsiisee gabbaasa. Kanaafuu isinii kun sadarkaa guddaa isinii kanite islaaminaan. Isinii malee wanti takka bakka ga'u hin jirtu. Diin isinii malee hin gaggeeffamu. Siyaasaan isinii malee hin gaggeeffamtu. Barnoonni isinii malee hin gaggeeffamu. Wanni dhiira qofaan gaggeeffamu tokkollee hin jirtu. Shari'aa islaamaa keessatti dhiiraas tahee dubartiis tahee إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتيات يا ربي نقول بالقرآن خيستي ديراز دبته دبرتيس بكيت دغيت مسلم توتا ديرا خدرا خدبرتي راجي أكسر ربي نوف من عمل صالحا جميل ذكر أو أنثى ربي نقول بتو ديراز ته دبرتيس ته نمنيك درجة غاري دلجة أما اللي حمتوس أكسر ربين وان شريعة دفتهون ديرا لالشفته وان دبرتي لالشفته كله ننجرو شريعة نهون دتي دفته نهون دتي والكتا نمو اتقافة ما نرجرا اتقافة من يكون أبا من الرجرو هذا من الراس جرا اتقافة ما نمو سرنا كتا يسر رأيك بهون حواس خنا يجرتي حواس خنا برسيفتي ماتي من خناتو برتاتها ilmaan mana kanaatiiti ilmaan akka agara qabu taha maatii mana kanarraa gabbaatuutu ammallee ganda kana jaara ganda waliin dhufee deebi'ee aanaa taha aanaa waliin dhufee deebi'ee biyya taha kanaaf eessarraa eegalama jaarameenii maatiidha dhiiraa fi dubartii waliin dhufu kana maatii kanarraa eegalama isin kanarraa hin biitii jaaramtii jechuudha kanaaf haadha jechuun ummata jechuun raa kanarraa jan ulamaayin haadha jechuun ummi jechuun numaa ummatarraa fuudhamtee warra juu jira ummata jechuun maanuu haadha jechuudha jan maaliif jennaa isii tanaatu cinaa gar tokko hawaasa tokkooti ammallee gar tokko hafellee isin kanaatu dee isin kanaa guddisee isin kanaa bikkaangee yoo if duuba deebinee ilaale seenaa asiin dura dabarte seenaalee islaaminaa asiin dura dabarte durri nama islaaminaa qeebalee dubartiidha durri nama islaaminaa keessatti wareegama kafalee dubartiidha takka gartee haadha teenya Khadiijaa faadha tana biyyi keenya cilaa waa hunda siitiin qabeenya siitiin waa hunda siitiin utubaa nabiyyi keenyaa taatee dagalee taatee fi waa hunda wareegama barbaachisu isa wajji kafaltee yeroo namni isa kijibsiisetti yeroo namni isa gartee cinaa dhaabbatu dhabetti qabeenya siitiin tahee waa hunda siitiin cinaa dhaabbattee utubdee nabiyyi keenya alayhi salaatu wassalaam akka inni amantii kana nuun gahu namni godhe dubartii haadha teenya Khadiijaa radiyallahu anha ta akkasiiti jechuudha akkasumallee dura namni amantii kana keessa wareegamee dubartiidha Sumayyaa ni beeytan Sumayyaa bintu Khabbaat yookiin Ruqayyaa tajaamtu isiidhaatu amantii kana wareegama kafaluu ture warra akkasii hedduudhaatu ture amantiin kun tokkollee khadiira qofaan as gahin jirtu namayyuu dhiiraas tahee dubartiis tahee amantii kana itti wareegama kafalaa amantii kana barataa itti hojjetaa hatta lubbuullee itti wareegaati amantiin kun as gahe kanaaf amantiin kun diin islaamaa bareedaan kun wanni dhiira qofaan gaggeeffamu tokko hin jiru ilmaahu diin islaamaa kana akka uummanni juutti nama jabaa hunda duuba dubartii jabduu jiraa jedhan وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة جان أكما
dhiiraa fi dubartii wal utuban yoo nama jabaa tokko agarre nama jabaa san nama jabaa godhee mana keessa gabbaasee jira namni nama jabaa san mana keessa barsiisee jeena godhee leenca godhee mana kana keessa gabbaasee fedhu sheekha jii fedhu aalima jii ka gabbaase isin kanaa jechuudha isinii kun iftuffachuu isin irraan eegamu nuti nama jabaadha akkanaati nama goota dee'u nama aalima dee'u nama leenca adda addaa dee'ee ummataaf gumaachuu ture nama ambiyoota dee'ee beekuu isin irraa eegama namni yoo qiimaa if hin beekne ani kun maalummaa keeyoon beekne qiimaa keeyoo ofitti hin beekne maalummaa keeyoon beekne iftuffachuu dhufa adaa ani kun nama kana jabaati ani kun nama hawaasaaf kana barbaachisaati yoo nama mana keessa ilmoo kiyya diinirra guddise yoo nama mana keessa jeenummaa qaraayise mana keessatti hajjummaa qaraayise naamusa qaraayise dubartiin an nama kanaati jechuu gubeeyte shoora isiirraa eegamu amantii kanaaf maalummaa amantii kanaaf shoora isiirraa eegamu bahuu baati jechuudha kanaaf isinii kun hawaasa kana keessatti lafee duydaati lafee duyda biyya kanaati lafee duyda hawaasa tokko dubartiin ummanni tokko lafa ol dhaabbatee bakka takka hin ga'u diinagdeen tahee siyaasaan tahee diiniin tahee haruma tokko yoo wanni isin keessatti hin hirmaanne takka illee bakka hin geessu kanaaf qiimaa kana qabdan qadrii kana qabdan miizaan kana akka qabdan beekuutu isin irraa eegama kana ta'uuf ammoo mudhii hidhattanii ilmaan keessan aalima gootanii gabbaasuuf ilmaan keessan sheeka gootanii gabbaasuuf jeena gootanii gabbaasuuf nama baratee biyya gaggeessitee gabbaasuuf madrasaan guddaan duraa tokkoffaan odoo mana barumsaatti hin ergine ilmoo haadha isin kanaa jechuudha isin kanaatu ilmoo al madrasatu dhuulaa jedha madrasaan tokkoffaan ilmoodha bakkitti ilmoon irraa leengiyyamtu baatii mee gara baatanii duyda baatanii sanbooda bakkitti ijoolleen baabaa maamaa itti baratu shahadaa itti qabatu namni madrasaa tokkoffaan isin kana osoo mana barumsaatti hin ergine isinirraa ijoolleen afaan barti isinirraa maalummaa islaaminaa barti isinirraa shahadaa qabattee ijoolleen gabbaati madrasaan tokkoffaan isin akka ta'e beeytanii itti gaafatamni guddaan akka isin gubbaa jiru beeytanii itti gaafatama kana immoo bahachuudhaaf fuulduree rabbiitti irraa gaafatamtan kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi jedha nabiyyi alayhi salaatu wassalaam ittiin gaafatamaa ilmoota nagartee harkachuu dura dayuu dura akkamittiin guddisaa beekuun namarraa eegama namni dhiiraa fi dubartiin wal fuudhan heeruman akkanuma kaanii fuudhoo otoo hin taane haadha laalii intala fuudhee jira nabiyyi alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessatti dubbatee intala takka yoo fuudhuu feetan laaladhaa jaa maa ilaallattu maal laalta haala amala qabdi diin qabdi kana laalta maaliif isii tanaaf booda ilmoo irraa argatta ilmoon teetu yooniif isiin tun takkaa garan qabne taate taganda keessa namni firraa eegu taati hattuu taati waan adda addaa san taate yoommoo haati haala amala qabdu taate tadiin jabeessu taate haati jabduu taate ilmoon akkasuma jabduu taate gabbaati keessaa guddisa ilmoo irratti abbaa caalaa namni shoora guddaa taphachuu danda'u isin kanaa jechuudha namni biraan jiru Khadiijaan isinuma kana amma Aayishaan isinuma kana Sumayyaan isinuma kana akkasi firra beekuu isin irraa eegama maalummaa fi yoo beektan qofa gahee keessa yoo beektan qofa yoo marxifattanii lafaa kaatan wanni isin mataa keessaniif hin jijjiiramneef wanni isin hawaasa kana hin jijjiireef tokkollee nu hin jiru kun immoo wal taanee waliin taanee wal cinaa dhaabbannee wal utubnee waan hin beekne walirraa barachaadha tan beeknu wal barsiisaadha yoo deemne hawaasni kun isinirraa jijjiiramni guddaan isinirraa dhufuu danda'a dhiirti qofti waan takka waan jijjiiruu qabdu dandeessu qofatti hin jirtu mana keessaa yoo jijjiiramte yoo haati manaa jabduu taate yoo haati manaa mana keessaa ijoollee naamusa rakka guddisu taate dubartiin mana kana keessaa gabbaatu ijoolleen dhalaa mana san keessaa gabbaatu intala naamusa qabdu taate intala sattaratu taate intala namni hundinuu takkanaa sila haadha mana kiyyaa taate hawwitu taate jechuudha maaliif haadhaatu takkaa gara qabdu ta'a nama lafee barbaadan taatanii jechuudha kanaaf nama lafee barbaadan ta'uudhaaf دين فسفر بذات الدين النبي عليه الصلاة والسلام تدين قبض في الأداء تأمنتي قبض في الأداء تحال عمل قبض في الأداء تأخلاق قبض في الأداء حال عمل بريدة خن أخلاق خن قبضنو يو دين كينيا برا نقف دين كينيا خن بريدين ساخن على تينيا مكان كينيا فاطمة تهب مكان كينيا خديجة تهب إسلامنا خن بريدين خن أكمل لفا إرد لنا ندف إتين هذا چون قفتين كيا رامت yoo baranni gajjenne alif irraa eegalle hanga alif laamitti yoo finne harfii kan gajjenne waan darasoonni barattoonni nu barsiisan yoo khabaru nu taate maaddaan araashii ganda adda addaa hunda dhaabbattee jirti waan kana xiyyeeffannaa yoo khabaru nu taate yoo mataa keenya jijjiiramne ilmaan keenya illee barsiisuu dandeenya ilmoon teenya illee yoo bakka silaa ustaas beetti erginu san hogguuchitti ergine galgala galtee nu shawwatu dandeessi waan qara'in yoo nuti beekne immoo ara dhugumaan qaraatee jirta ara dhugumaan baastee jirta ustaas bira jennee hordofuu dandeenya ilmoon haadha abbaa waa beekanii fi haadha abbaa waan beekne garaagarummaa guddaa qabdi haadha abbaa waan beekne qara'eetiin jira alma taphachaa oltee dhuftee galgala qara'eetiin jira yoo siin jettees si shawwatu dandeessi jechuun si hiribuu dandeessi yoo ati ammoo bakka san qaraatee jiraatte mee arran irratti ofii kun bakka ustaas irra baastee jirtu bakka qaraatee jirtu agarsiisuu jettee si shawwatu dandeessi jechuudha
Kanaaf bakki guddaan irratti xiyyeeffannuu qabu. Hawaasni Islaamaa walumaa galatti bakki itti hufeeyyan dubartii barsiisuu dhabuurraa hiyyan. Yoo isinii kun barattanii biyya kana jijjiiruun kan dandahamu isinirraa eegala. Bu'uurri guddaan dhiira caalaa isini. Kaayyoon kiyya guddaanis akkuma sheekhiin qeeshee adamtuulaa waan kana lafarraa eegale. Maaddaa haraashii kana eegalee waan kana lafa qabsiisudha. Waan silaa haffazamus haffazatanii sammuu qabatanii namni quraana hin beekne jiraachuun qabuudha kaayyoon kiyya biyya kana keessatti. Alif laam irraa hanga qul a'uuzu birabbi naasitti namni quraana qara'ee beekuu hin finne jiraachuun qabu. Ni taati moo ta'u sanarratti? Mee harkaan mirkaneessaa? Allahu akbar. Diida abbaa doonaan olaanqii kana keessa arrabooda namni quraana labsii quraanaan beekne inumaa beeku bira kunnee namni haffazanii jiraachuun qabu. Akkam jettan? Allahu akbar. Akkas wanti guddaan quraanni kuni dustuura keenya. Waan rabbiin ittiin bulaayee samiirraa nu buuse. Nabiyyi keenya alayhi salaatu wassalaam quraana kana jiraadha jiruuf jireenyi keessan akkaataan fuudhaaf heeruma akkaataan bitii gurgurii akkaataan bobbaagalaa walumaa galatti maa farratanaa fil kitaabi min shay'in rabbiin quraana kana keessa waan takka illee nuti hin hambifne akkaataan inni itti jiraatu hunda keessa jira. Diin keenya karaa hundaanuu guutuudha. Wahuma namni itti haajamu hunda rabbiin quraana keessa dubbatee jira. Wahuma namni itti haajamu hunda rabbiin quraana hadiisa keessa nu himee jira. Nabiyyi alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessa rabbiin quraanaa fi hadiisni kutakallee waddan bahu tafsiira quraanaati hadiisni. Kanaaf quraana kana irra guddaa namni keenya guutuu qashee umrii dhachisiite arraba kanaan na ulfaatee jenna. Wanni sun jirti moo jirtu? Quraanni yoo nama hamachuu taate arrabni keenya nu ulfaata. Maaliif gizee nama haman ulfaanne haxarsaa gizee quraana qaraa jenne arrabaan ulfaate jenna. Dubbiin tun sirriidha amma ni fakkaati dubbiin tun. Arrabnummaa yeroo nama hamatanii nama haasawan ulfaanne ka quraana nama ulfaatu kun maali inni silaa? Ni daleeydi dubbiin tun. Arrabooda arrabni quraana ulfaatu kollee nu jiru. Rabbiin quraana keessatti walaqad yassarna alquraana lidhikri fahal min muddakir jaa. Quraana laafifnee jirraa jennuti. Quraanni arraba nama ulfaatu jiruu je. Quraana laafifnee jira. Garuu fahal min muddakir jechuun gallallaala qaraa jechuudha. Gallallaala harfi dabaafadhaadha hubadhaa je. Nabiyyi alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessa maal je? Quraana kan namni qara'u xiqqoo quraana dhibu jechuudha. Xiqqoo quraana dhibu sawaaba lama qaba je. Maal sawaaba dhibuu saniitii fi itti yaaluu saasan sawaaba lama itti qabaa je. Harfii quraana kana guu qaraanu rabbiin bilaashituun qara'inaa nu jeebar. Kitaaba bilaa hafee dhiyoo dubbifne bilaashuma qaraana sawaabni jiru. Ammoo kalaama kiyyaa kana guu qaraatan illee bilaashittiin qaraatanii sawaaba isinii katabaa nu jee. Yoo xiqqaate harfii takka guu alif jette sawaaba kudhan isinii katabaa yoo xiqqaate. Yoo immoo niyyaan teefaa toltee numaa gaati wanta taate hanga dachaa dhibba torbaallee sii katabuu mala rabbiin. Bilaashitti illee dubbisinaadha. Sawaabaan isinii katabaa qaraa nu jee. Mee harfii takka irratti namni sawaaba kudhan argatu qarshii kudhan akkanuma jiruuti fakkeenyaaf yoo fedhe doolaara sharafi. Namni harfii kana barate gubbaarraa alif laam irraa haaftee hanga gajii guu qul a'uuzu birabbi naas gabbuufte sawaaba meeqa qabdu kaalkuleeshinaan dho'ituu dandeessu jechuudha. Herrega sammuu dhiisii kaalkuleeshinaan kompiitaraan dho'ituu hin dandeessu. Waan sagandii takka keessatti ati sawaabatti argattu hafuura tokko habaaftu keessatti harfii meeqa akka dubbiftu ati deebitee kaalkuleet godhuu dandeessaa jechuudha. Kanaaf Rabbiin quraana kana keessa namni gaa quraana baratee enumaa'u akka gaariitti hau godhee qaroo maal kiraami safartil kiraami ilbarra maleekaa hojii tahaa jedhan irra caalaan nama quraana baratee barsiisu jedhan. Quraana baratee barsiisu jechuun irra caalaan nama duniyaa kan rabbiin warra rabbiin duniyaa kana nu fideef ibaadaaf rabbiin nu fide akka isa gabbaruun rabbiin nu fide. Maa khalaqtul jinna wal insa maal je rabbiin illaa liya'buduun je akkana tokko coobsaniif akkana gabbareef hin uumee je. Nuti immoo waan kana irraanfanneeti waan uumamne kan irraanfanneeti duniyaa jala oruu jira. Rabbii wanni duniyaa kan nu fideef kaayyoon guddoon akka isa tokko coobsinu akka isa gabbaruuf. Isa gabbaruu kana immoo isa tokko coobsu kana yoon baratin yoo tawhiida sin hin beekne yoo akkatti rabbi gabbaru hin beekne yoo akkatti salaan nu hin beekne yoo akkatti sooma nu hin beekne maaltu salaata nurraa hir'isaa yoo shahaadumaa hin beekne yoo afaan salaataa kana hin beekne akkamiin rabbii keenya gabbarra. Ibaadaan takka illee nu beekumsaan malee namarraan qeebalamtu. Salaannummaan kun arkaana qaba, shuruuta qaba, waajibaata qaba maaltu salaata nurraa hir'isaa. Bakka akkami sujuuda sahwiidhaan qoybuu dandeenya. Bakka akkami sujuuda sahwiin hin qoybine soomanni keenya gizee akkam sirrii hin ta'ini yoo beekuu hin dandeenye ibaadaa amata meeqa goone nu harkaa baduu maltii jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannaadhaan ibaadaan teenya shari'aan teenya shari'aa beekumsa arga dhaabbate. Durri waan quraana keenya nabiyyi keenya alayhi salaatu bu'ee iqra jechuudhaan turre bu'e. Nuti ummatu iqra jechuudhaan beekamtuudha. Ummata waa baratu qabu. Ummata waa qara'u rabbii waa qaraa jechuudha tunu akeeke. Baradhaa jechuudha. Wannummaa nuti ummata iqraa jaamneefu akka barannurra nu kaas. Maal ibaadummaan goonu takkalleen barnoota irra gad dhaabbate. Wanni barnootaan akkuma lafaa kaanee barnootaan malee salaannu. Barnootaan malee soomannu kun rabbummaa yoo rahmata nu godhee nurraa qeebale malee dubbiin jajjabduudha jechuudha. Kanaaf wanniin guddaan jabeessee isin hidhaamu
shahadaa irraa eegaltanii afaan salaataa kajennuu isa irraa eegaltanii soomanaan akkamitti soomananii salaata kiyya akkamitti maaltu irraa balleessa wuduuni kiyya akkamitti sirriidha wanni hundi yoo salaanni tokko illee hin qeebalamu yoo xahaaraan jiran jilaan xahaaraan kiyya xahaaraa sirriiti moo sirriiti miti wuduuni kiyya kun kiyya akkam badaa kiyya akkam sirriiti hin ta'ini yoon baranne ibaadummaan keenya kun tokko illee nu sirrii ta'uu dhabuu malaa jechuudha. Nama hedduudhaa jira ka umrii isaa deemtee nama guddaa ta'e shahaaduma faa hojii janiin shahaadaa taa shahaadaa leechuu hin dandeenye. Ka afaan salaata amata meeqa salaatee salaatuma kan akkatti salaatu tayyaa tokkotti duun beene hedduu jira. Wanni kun eebi moo eebi miti. Waan akkanaa ganda keenya keessa wanni dalaguma jira wanni kun. Sanaafuu wanni guddaan isin itti xiyyeeffannuu qabnu hawaasa keenya barsiisuu ilmaan keenya barsiisuu ilmaan keenya barsiisuu dura eenyu baratuu qaba. Nuutu baratuu qaba. Nuutu xiyyeeffannaan baratuu qaba. Biiti keenya kun durii irraa eegalee darasoota qubsiisuudhaan darasoota barsiisuudhaan qaariyaa namaa baaftee quraa jennuu sana namaa baaftee ulamaa qubsiiftee uummata barsiisuudhaan beekamtuudha amata meeqaaf. Garuu rakkinni nuti qabnu baratumaa darasumaa nurra baratee deema malee ummatumaa nurra baratee qaariyaa keenya nyaatee baratee asii huta malee nuti wallaaluma san keessa jira. Hawaasni keenya dhalataan biyya kanaa baay'inaan irra hedduunsaa haa guba tokko qaqqaruulleen haa guddatee bakka gahee yookiin sheeka ta'ee gattaa baay'inaan hin argamu. Maaliif jennaan ummatumaa nurra qaratee yaa'u jira. Wanni kun jijjiiramuu haa qabu nu kanarraa jijjiiramuu qaba. Namni barataan nuti qaariyaa baafnuuf darasaan nuti mana keenya kaayyannu dura nu qaraayisuu qaba. Waan ifi barate san nu qaraayisuu qaba. Ni taati moo taatu? Waan kana xiyyeeffannaa irra gootanii harfi alif irraa eegaltanii arrabaan ulfaate osoo hin taane wanni isin ulfaatu hin jirtu yeroo gabaabduu keessa yoo xiyyeeffattan quraana guutuu isinii fixe isin eebbisuu barbaannu nuti. Ni taati moo taatu? Mee harkaa mirkaneessi gaa? Baay'ilama rabbiiti? Aboo rabbi isin irraa qeebalu. Baay'ilama kana immoo fuuldura rabbii isin irraa gaafatamu jiraattan. Waan irraas seentan kana fuuldura rabbii irraa gaafatamu jiraattan. Yeroo waa xiqqoo booda warra quraana fixe irraa eegalee ha duraan hin beekne warra quraana fixe eebbifna. Eebbi hoomoo badhaasa qaba nu bira. Dorgommii jira ganda hundatti. Nama dorgommii fixe badhaasa qaba gandi hundinuu ganda dorgomaa akka ta'u feena nuti. Yeroo gabaabduu keessan naannoo keenya kun namni quraana rabbiin beekne kan jirre barbaanna waan kan rabbiin bakkaan nu haa gahu barnoota akka faayidaa qabu rabbi isin haa barsiisu xiyyeeffannaadhaan akka warra hawaasa asiin dura kuteessan haawwan keenya asiin dura kuteessan yaadattanii wareegama akka islaaminaa akka kafalan yaadattanii qabeenya keessaniin xiyyeeffannaa keessaniin murannoo keessaniin lafaa kaatanii mudhii hidhattanii ifiifis yoo barattan ilmaan keessan akka barsiiftan asumaan isin dhaamna yeroo illee gaarraa yeroo isin tursiisuuf hin feenu arra beeysaa hedduun goone silaa warra baadiyyaa hunda akka dhufu barbaanne naannoon tun baadiyyaan hundini irra guddaan irra warruma naannoo magaalaa kana dhufeensaa baadiyyaan dhuftanii mee warri baadiyyaa harka baasa hayi maashaallah dhuftanii kam warri baadiyyaa hedduun dhufneen siyaa baga dhuftanii warra hafees guyyaa biraa warra hafees naannoo gandaa hafees guyyaa biraa yaamneeti inshallah wajjin wal argii goona isin hangi dhufee kun ogeeyyaadha warri namni as dhufe irraan tan dhaamsa kana dhagee kan dhufiniif dhaamsa kana dabarsuu isin irraa eegama biyya kana jijjiiruu bar nama dila kana ofeessu bar namnummaan takka jabaan namni ganda tokko keessa namni tokko jabaan lama yoo jiraate biyya guutuu jijjiiruuf gahaadha nabiyyi keenya alayhi salaatu wasalaam isuma tokkichaatu aalama kanatti ergame isuma tokkicha kanaatu aalama kana guutuu jijjiire aalama kana guutuu barsiise isinii dila kanaa miti namni lamaa sadi ganda keessaa yoo baratee jabaate ganda san guutuu barsiisee jijjiiruudhaaf gahaadha warra ifi baratee biyya jijjiiru rabbi isin haa taasisu warra fi baratee ilmaan fi barsiisuu rabbi isin haa godhu isinis rabbiin aalima isin haa godhu aalima akka ummata teenya Aishaa rabbi isin haa godhu dhiira qaraayisu turte bar warra akka dhiira qaraayisu ture fatwaa godhu turte Aishaan haati teenya warra akkasii rabbi isin haa taasisu warra islaaminaa wareegama kafalu rabbi isin haa godhu warra islaaminaadhaaf utubaa ta'u rabbi isin haa godhu warra islaaminaadhaaf dagalee ta'u rabbi isin haa taasisu ilmaan keessa ilmaan barakaa rabbi isin haa godhu isinumaa fayyaa ta'e isin barakaa rabbi isin haa kennu waan isin qalbii isin dhaabu takka rizqii sana rabbiin bal'oo isinitti haa kennu biyya teenya biyya quufaa rabbi haa taasisu akkuma roobu kana rabbiin rooba barakaa rabbi haa roobsu waan isin yaachisu hunda rabbi dhama isin haa godhu yaanni keessan gutakkallee barnootumaa fi barsiisuu rabbi isin haa godhu duniyaan ifumaa isin haa kaddamtu duniyaa rabbiin ifumaa isin jala haa oofu qalbii isin dhaabbatu rabbiin arra booda biyya kana guutuu rabbi haa kaasu abaarii fi dhawama biyya teenya rakkoo biyya teenya rabbi dhawama rabbi si haa godhu akkuma ni juusan bahar zulmaati rabbi si haa darbu biyya keenya arra booda warra quraana ol fuudhame rabbi nu haa godhu warra hadiisan ol fuudhame rabbi nu haa taasisu rabbiin quraana kanaan duniyaa beekrati nama ol fuudha warra garii ol fuudha jee warra rabbiin ol hin fuudhu rabbi nu haa godhu warra diinee deenis mul'ate rabbi isin haa godhu warra diininis mul'ate rabbi isin haa godhu
warra biyya sana biyya namni deemee fakkeenya rafuutu rabbi sinaa godhu fakkeenya dubartoota rabbi sinaa godhu barsiisuu keessa barattuu keessatti warra akkasii rabbi sinaa taasisu sheekan hedduun na booda jira anis yeroo boodaaf inshallah yeroo jiru jira ittiin deebi'a ammaaf Sheikh Ma'ruf as jira Sheikh Ma'ruf ni beeytanii isaa ara madarakaati isinii afeera Sheikh Ma'ruf goone dhiyaatu akkas inshallah hanga Sheikh Ma'ruf dhufu sammaan kun akkuma jira sagalee dhagamu jiraame walumaa galatti Sheikh Ma'ruf hoot gabana walumaa galatti wanni biyya keenya kana deemaa jiru waan bareedaa deemaa jira haalli amma qabatamaa lafa jiru hiree nama jirtullee hiree bareedduudha mootummaan keenya illee ammaaf akkaataatti barsiisuu akkaataa waa hundinuu haalli mijaawaadha mootummaan keenya illee rabbiin nageen waa taasisu jechaadha haalli ammaan tana biyya keenya carraa kana yoo itti fayyadamne yoo barnoota keenya baranne wanni bakki nuti hin geenye tokkollee nu hin jiru xiyyeeffannaadhaan barnoota keessan akka baratan isin hin jenna ilmaan keessan illee akka barsiifatan isin hin jenna barattoota isin dhufu kana akka nu qubsitan namni baay'inaan biyya kana yaa'aa jira namni barattoonni baay'inaan guyyaadhaan namni 20 nama 30 ganda kana biyya aseenaa jira namni barattoota nu qubsisuu danda'u namni barattoota kana keessatti mastii keessatti illee barattoota qoqqobaachuu danda'u isin kana namni qaariyaa nama qubsiisee biyya kana diin qubsiisuu jechuun isin kanaatu diin qubsiisa malee dhiirti diin qubsiisuu hin dandeessu waan kana firra beeytanii barattoonni biyya hundarraa ganda kana asitti akka yaa'aa jiru quba qabaatanii maqaa laangee fi maqaa naannoo abbaa dhoo kanallee akka maqaatti gootan durumaa biitti keenya kun maqaa ni qabdi diin qubsiisuudhaan ulamaa qubsiisuudhaan beekamtuudha seenaa haawwota keessan kan dabreessan seenaa abbootii keessan kan dabreessan kana boodallee akka haaromsitan akka gaariitti ilmoo keessan caalaa barataa jaalatuudhaan beekamtu duraanuu ilmoo keessan caalaa darasaa isin bira qubatu qalbii keessan bantanii fi nyaachisuudhaan obaasuudhaan bira dhaabbatuudhaan beekamtanii seenaa keessan kadursan akka daranuu haaromsitan isin irraa abdii qabna kun isinittu ni duraanuu isinuu ni beeytanii itti beeytanii barattoonni hedduu waan seenaa jiraniif wal cinaa dhaabbadhaadha waliifillee dhaamaadha akka gaarii nu qubsiisaa isin hin jenna diin biyya keenya rabbi nu haa qubsiisu rabbiin diin keenya rabbi nu haa qubsiisu warra baratee barsiisullee rabbi nu haa taasisu warra bakka ga'uus rabbi nu haa taasisu warra ilmii kana dhugumaan biyyatti barbaadan tan biyya teenya duraanuu baalli harkaa qabdi baalli tan rabbi biyya keenya nu haa deebisu duraanuu baalli kun harka jirti akka harkaan fuudhame rabbi nu haa taasisu nuti dhaloota biyya kanaa jijjiiruudha keessaa hoo dhalataan biyya kanaa as keessa aalima ta'e akka bahuudha kaayyoon keenya akkuma gartee uummanni duraan asin dura nuun juusan ijoolleen abbaa dhoo hanguma wadalarraa dikee darbuu dandeessu qaraatii faaja'anii waan akkasii takkaa jiraame wanni sun hafuu qabdi moqam wanni sun hafuu qabdi kana booda ijoolleen naannoo kana dhalatte as keessa aalimni bahuu qaba as keessa sheenii guddaan bahuu qaba ka biyya qarsiisu haasit dhalatee bahuu qaba kanaaf inshaallah kana booda itti fufna jijjiirama guddaa biyya keessa ni finna rabbiin jijjiirama kana nu haa gargaaru barnoota kanarratti rabbiin nu haa gargaaru jenna Sheikh Ma'ruf